Akkam jirtan daawwattoota furtuu dhugaa maqaan kiyya Maanu'eel Turaa jedhama. Guyyaadhaa sagantaa gabaabaa dargaggootaa fi ergaa ta'u waliin dabarsuu barbaada. Waaqayyo akka nu barsiisu kadhannaa gabaabaa godhanneeti gara dubbii waaqaatii seennaa. Waaqa ardiif samii uumte yeroo kanaaf guddaa si galatooffanna. Kana gaannu eed kan maannu baafte maqaan kee ulfaatu. Sa'a kana sagalee kee bannee hennaa dhageenyu onnee kennaaf sammuu kennallee ati nuu banuun nu dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Maraa sidhiifanna martinuu siin haa ta'u. Maqaa gooftaa Kiristoosiitiin amiin. Ergaa gabaabaa dargaggootaa fi dabarsuu barbaada. Ergaan kun qabxii afran wayii erga dargaggootaaf dabarsuu barbaada. Mee labaa boqonnaa 11 yaada lakkoofsa 9 haga 10 ka jiru isinii dubbisaa akkana jedha. Yaa dargaggeessaa dargaggummaan waan guddisee mishaa ta'eef dargaggummaa keetitti gammadii. Garaa keetinillee guddisii gammadii. Waan ijji tee argituu fi waan onneen tee yaadde maraa raawwadhu. Garuu waan kanneen maraafu Rabbi gara murtii akka si fidu beeki. Kanaafuu dhiphachuu garaa kee keessaa fageessi waan hamaa nafa kee keessaa balleessi dargaggummaaniif jabeenni waan gatii hin qabne jedha. Ergaa kana keessatti wanta baay'ee namatti tolu qabxii tokko tokko ilaaluu barbaanna. Tokkoffaa sagalee Waaqaa akkuma jedhu dargaggummaa keetitti Waaqayyoon yaadadhu jedha. Dargaggummaa keetitti. Dargaggummaan si'a lamaa yookiin si'a sadii waan dhufuu miti. Dargaggummaa qofaa miti iyyuu. Jireenyummaan kennaa iyyuu si'a tokko dhufa malee si'a lama waan dhufuu miti iyyuu. Karaan jireenyaa karaama tokko. Jechuun karaa jireenyaa deemnee lammataa deemuu hin dandeenyu iyyuu. Waggaawii karaa irra jiraannaa achiin booda karaa irra deemnee jiraachuu hin dandeenyu. Kanaafuu dargaggummaa keenyatti akka gammannu, dargaggummaa keenyatti ammoo wanta nurraa barbaachisu akka goonu sagalee Waaqaa hennaa nutti dubbatu hin agarra. Akka dargaggeessaa hetti dargaggummaa keenyatti gammaduun baay'ee nu barbaachisa. Yeroo dargaggummaa keenyatti gadduun yookiin ammoo yaada adda addaatiin qabanii buuni waan namarraa barbaachisu miti. Gammadi jedha. Wanta mishaa ta'e dargaggummaa keetitti gammadi jedha. Karaa keetinillee guddisii gammadi waan ijji ta'e argituu fi waan onneen ta'e yaadde maraa raawwadhu. Maraayyuu akka goonu Waaqayyoo Waaqa bilisaa waan ta'eef bilisummaa nu kenneera. Garuu jedha Waaqayyo waan hundaa gara maalii fida jedha? Gara murtii hin fidaa jedha. Boqonnaa 12 irratti akkana jedhaa iyyuu. Barri hamaa oduu hin dhufini waggoonni ati natti hin tolu jettu oduu hin dhufini bara dargaggummaa keetitti uumaa kee qaabadhu jedha. Qabxiin ani yookiin ammoo pooyintiin tokkoffaan ani dargaggootaaf dabarsuu barbaadu ofii ammoo wanti tokkoffaan dargaggummaa keenyatti Waaqayyoon uumaa keenya yaadachuun nu barbaachisa. Jireenya illee kan nu kenne isaa dhumarratti illee jireenyi keenya maal akka darbee fi jireenyi keenya akkam akka ta'e dhumarratti illee ka nu gaafatu isa waan ta'eef dargaggummaa keenyatti Waaqayyoon yaadachuun qabxii barbaachisa. Qabxii afaan ammayyaa dabarsuu barbaadu yaada faaruu kitaaba faaruu 119 irratti kitaaba faaruu 119 irratti Daawiti yaada baay'ee bareedaa tokko dubbata. Isa kana isin waliin dubbisuu barbaada. Kitaaba faaruu 119 sagalii fi haga 11 yaada jiru isinii dubbisa. Daawit ennaa dubbatu akkana jedha. Dargaggeessi karaa ofii maaliin qulqulleeffataa dubbii kee eeguuni. Ani onnee guutuun si soqee ajaja kee irraa na hin fageessini. Akkas si hin yakkine dubbii kee onnee tiyya keessatti dhoofadhu jedhaayu. Jalqaba maal jenne dargaggummaa keetitti Waaqayyoon yaadadhu.
waan barbaadde dargaggummaa keetitti raawwadhu jedha. Garuu Waaqayyoo waa hundaayyuu gara murtee haga irratti maal jedha? Dargaggeessi karaa ofii maaliin qulqulleeffata? Karaan deemnu tokkitti mara deemna. Karaa tokkitti irra deemnu tana maaliin qulqulleessina? Yookiin ammoo jireenya keenya maaliin qulqulleessina? Dubbii kee eeguun jedha. Sagalee Waaqaa eeguun waan Waaqayyo nuun jedhe faanaa deemuun fedha isaa raawwachuun karaa keenya qulqulleeffanna. Namni martinuu karaa ofiitii kanaan akka karaa ofii qulqulleeffatuun dubbata. Yaaduma kana fakkaatu Phaawulos Qorontoos lammaffaa irratti Qorontoos lammaffaa boqonnaa 7 irratti eertuu jabaa wayii dubbata. Isa saayinsii dubbisa. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irratti. Eegana jaalatamtoota kiyyaa dubbii abdii kana yoo qabaanne sodaa Rabbiitiin wayyummaa guutuu godhuun waan nafa kennaa fi ayyaana kenna batteessu maraa irraa ufaa qulqulleessinu jedha. Waan nafa kennaa fi ayyaana kenna yookiin ammoo waan foon kennaa fi waan hafuura kenna batteessu irraa ufaa qulqulleessinu jedha. Faaruu 119 irratti lakkoofsa 9 irratti wanti dubbanne maanni dargaggeessi maaliif qulqulleessa? Karaa ofii maal qulqulleessa? Sagalee Waaqaatiin. Sagalee Waaqaa yoo faana deemnu jireenya keenya hin qulqullaa'u jechuudha. Waaqayyo karaa ittiin qulqulloofnu nuuf kenneera. Ofii kennaa raawwachuu nu barbaachisaa jiru. Phaawulos akkuma asirratti dubbatu ufaa qulqulleessu jennaa jedhu ayyaana kanuu kenna Waaqa. Ayyaana san garuu hojiirra akka oolchinu Waaqayyo heeyyama kenna barbaada. Waaqayyo dirqamsiisee oduu karaa biraa deemaarru karaa nu ari'ee nu qabeeti akka jireenya keenya hin midhaasine nutti dubbata. Kanaafuu dargaggeessi martinuu wanta godhutu jira. Ayyaanni dhugaa barbaachisaa, namni martinuu garuu jireenya ofii qajeelchuu fi jireenya ofii qulqulleessuu fi wanta godhutu jira. Kanaafuu qabxiin lammaffaan dargaggootaaf dabarsu sagalee Waaqayyootiif gatii kennaa. Sagalee Waaqayyootiif gatii kennaa. Qabxiin lammaffaa Waaqayyoon dargaggummaa keetitti yaadadhu. Lammaffaan sagalee Waaqayyootiif gatii kenni yookiin ammoo gurra kenni. Sagalee kana ka jireenya keenya qulqulleessuu danda'u. Qabxiin sadaffaan isaanii dargaggoota dabarsuu barbaadu dargaggummaan keenya yookiin ammoo dargaggummaan yeroo bareedaa, yeroo gammachuuti, yeroo mishaa dargaggummaa kana ammoo keessatti maal akka godhuu qabnu Phaawulos immaan nu hima. Phaawulos Qorontoos 1 boqonnaa 9 lakkoofsa 25 irratti akkana jedhaayu. Kan wadhaansa ba'u maruu waan maraanuu nafa ofii hin eeggataa jedha. Dargaggummaan humna. Dargaggummaan onni guutiinsa jira. Dargaggummaa keenya haalaan fayyadamnee dhuma irratti Waaqa biratti gammachuu argachuu fi dargaggummaa kana yeroo dargaggummaa keenya ciminnaanii dorgomuu nu barbaachisaa jiru. Phaawulos maal jedhaa? Kan wadhaansa ba'u maruu waan maraanuu nafa ofii eeggataa jedha. Warroonni fiigan, warroonni dorgoman, dorgommii isa injifachuu fi waan hundaayyuu of eeggatan. Qabxiin sadaffaan dargaggootaaf dabarsuu barbaadu eegaa waa hundaatu of eeguu yoo hin jiraanne yooma dandeettii guddaallee qabaanne yooma ayyaanni Waaqaa nuufillee kenname yooma carraallee arganne sababa of eeguu dhabnee fi jireenyi keenya nu jalaa baduu danda'a. Qofa beekaa jireenyi tokkitti hima. Jireenyi tokkitti hima. Karaa irra deemaa roollee tokkitti hima. Karaa lammaffaa irra deemnu nu kennamuu danda'u. Kanaafuu wanti Waaqayyo nutti himaaru maal inni jireenyi dargaggummaa wadhaansoo jireenyi dargaggummaa bu'aa bayii guddaa qabaa. Bu'aa bayii guddaa kana keessatti injifannee keessa darbuu fi wadhaansoo ba'uun barbaachisaa. Warri wadhaansoo ba'u ammoo waa hundattuu maal ta'an jedhaa of eeggatan. Of eeggatan jedhaayyuu. Waa hundattuu of eeggatuun nama barbaachisa. Yookaan ammoo waan nyaanullee haa ta'u, waan dhugnullee haa ta'u, miira keenyaallee haa ta'u, waan maraanuu of eeggachuu dhabne hundi keenyaaf carraan qabnu martinuu qisaasa'ee nu jalaa baduu waan danda'uuf
yeroo qabnu karaa deemaa jiru kana irratti akka injifannoo fi injifannoon galuu dandeenyu yookiin ammoo jireenyi keenya haala gaariin akka dhumatu yoo barbaanne wal'aansoo foon keenya irratti miira keenya irratti ba'uu nu barbaachisaa. Wanti ijji keenya hawwu karaa kuma lallaba keessatti dubbifne waan ijji kee hawwite jedhaayyuu waan harki kee onneen kee fedhu jedha. Sammaraa godhuu fi kitaabni qulqulluun waan barbaadan faana waan barbaadan godhaa yookiin ammoo akka barbaadan taa'an jiru. Lammaffaa sagalee waaqaatii fi gatii kenni. Sadaffaan tattaaffii godhi wal'aansoo bahi. Addunyaa kana keessatti namoonni dandeettii guddaa qaban, namoonni ogummaa guddaa qaban, namoonni horii guddaa qaban baay'eetu jiran. Garuu of eeggachuu yookiin ammoo of eeguu waan hin dandeenyeef wal'aansoo of eeguu kanarratti waan kufaniif bakkee hedan oduu hin geenne warri hafanii baay'eetu jiran. Qabxiin afuraffaan ammoo kitaaba Mikiyaasii 6:8 irratti hin dubbifna. Rabbi waan mishaa fi waan sirraa barbaadu sitti himeera. Kunillee akka haqaan bulchitu, akka waan mishaa jaalattu, waaqa kee waliin akka kasummaan jiraattuufi jedha. Qabxii baay'ee barbaachisaa. Waaqayyo waan mishaa fi waan sirraa barbaadu sitti himeera. Waaqayyo wanti namarraa barbaadu kana innillee jedha. Akkuma haqaan bulchitu, haqa qabaadhu, akka waan mishaa jaalattu, waan gaarii jaaladhu, waaqa kee waliin akka kasummaan jiraattu jedha. Uf gaqqabii jiraadhu. Beekumsa guddaa qabaachuu dandeenya, horiillee qabaachuu dandeenya, hundallee qabaachuu dandeenya. Garuu yoo uf gaqqabiinsi hin jiraanne, yoo boonni jiraate egariin kenna yookiin ammoo dhumni kenna kufaatii ta'a. Kanaafuu maal jedha Mikiyaas hennaa nutti himu Waaqayyo wanti nurraa barbaadu haqa. Hennaa maraayyuu dhugaan dhuga jennee waan haqaa waan dhugaa faanaa deemu nu barbaachisa. Ija laaluunii miti, gurra laaluunii miti, dhugaan dhuga jennee waan haqaa waan qajeelaa faanaa deemu nu barbaachisa. Itti aanee ammoo maal jedha? Akka waan mishaa jaalattu jedha. Akka waan mishaa waan araaraa waan gaarii ta'e akka jaalattu Waaqayyo sirraa barbaada. Uf gaqqabiinsaan deemullee Waaqayyo sirraa barbaada dubbata. Kanaafuu qabxiin afuraffaan ani dabarsuu barbaadu uf gaqqabiinsaan socho'uun deemuun nu barbaachisa. Kuni jireenya hafuuraa keessatti illee baay'ee barbaachisa. Namoonni gariin kitaaba qo'annee irraa kitaaba beeknaa kana beekna jedhaniiti yeroo baay'ee spiritual pride yookiin ammoo boonni hafuuraa waan jedhamuu fi warri dhugaa irraa kufullee baay'eetu jira. Kanaafuu isaan waaqaaf watti deddeebi'uu akka nu barbaachisu sagalee Waaqayyoo hima. Dhuma irratti lallaba 12 irratti wanta Salamoon jedhuun fixuu barbaada. Lallaba 12, 13 fi 14 irratti akkana jedha. Kunu wanti maruu himameera. Dhumti waan maraatu kana. Rabbiin sodaadhu ajaja isaa eegi. Kuni waan ijoo namni godhuu qabu. Rabbi waan hamaa fi waan mishaa nu dhossine. Rabbi waan hamaa fi waan mishaa nu dhossaan goonuu maraa gara murtii fidaa jedha. Eertuu baay'ee namatti tolu. Dargaggummaa keessanitti, dargaggummaa keenyatti Waaqayyoon sodaachuun barbaachisaa jiru. Ajaja isaa eegi. Sagalee isaa faana deemi. Sagalee isaati jireenya keenya qulqulleessuuf kan qajeelchu. Kuni waan ijoo namni godhuu qabu dubbiin guddaan kana jedha. Rabbi waan hamaa fi waan mishaa nu dhossaan goonu maraa gara murtii hin fidaa. Kanaafuu waliigalatti wanti an dargaggootaaf dabarsu dargaggummaa keessanitti Waaqayyoon sodaadhaa, sagalee Waaqayyootiif gatii kennaa,
sagalee waaqayyooti kan isin qulqulleessu sagalee waaqayyootiif gatii kennaa waan gaarii hojjechuu fi tattaafachuu waan gaarii hinnaa hojjechuuf tattaafannu ammoo waa hundaanuu of eeggatuun barbaachisaa jiru. Dargaggummaa keenya keessatti waan gaarii oduu hojjennu yoo gaarii of to'atuu dhabuurraa kan ka'e balleessuu waan dandeenyuuf of to'atuun nu barbaachisaa jiru. Inni dhumaa ammoo waaqaafootti of qaqqabuuni jireenya yookiin ammoo hafuura kasootiin jiraachuudha. Qajeelummaa raawwadhu dhiifamsa jaaladhu afoo waaqayyootitti kasummaan yookiin ammoo of qaqqabuun jiraadhu. Humna keenya amma qabnu kana ulfinna waaqayyootiif faayidaa namootaatiif itti fayyadamuu akka dandeenyu waaqayyo kadhageenya keebbaa nu godhu kadhannaa gabaabaa godhanneeti walii qabnaayyuu. Abbaa keenya uumaa keenya guddaa si galatooffanna. Barri martinuu harka kee jira. Karaa jireenyaa kana keessa si'a tokko akka deemnu situ nuuf heeyyamee yeroo qabnu yeroo gabaabaa kana si yaadachuun sagalee keetiif gatii kennuun of to'atuun jireenya injifannoo akka jiraannu akkasumas waan qajeelaa hojjechuun araaraa dharra'uun afoo keetitti of qaqqabuun jiraachuu akka dandeenyu waan nu barsiifteef maqaan kee ulfaatu. Dargaggummaa keenya keessatti ati kabajame jireenyi keenya martinuu afoo keetitti ka mul'atuuf ka ifatee beennee haalati barbaadduun fedha keetiin akka jiraannu ayyaana kee nu baay'ise. Waan nu gootee waan ta'e maraafuu galatoom kan dhufu abdiin keenya si haa ta'u. Anaaf uummataa dhaga'ee fi dhagaaru kana hundaa ati eebbise. Gaafa deebitee qilleensaan ulfinna mana samaayatii dhuftu sagaleen kun kan nu dhaabuuf jireenya kanuuf ta'u akka ta'u si gaafanna. Maqaa gooftaa Kiristoosiitiin amiin.